تفاتي ببزان يا نبينا باقود لما منا يا نبينا بزنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو هردوتا تافي كبجمتو تداوتو تكيا وروني تاتان الشمار كفوني جرتو سننزال أبدين دمجي هر إساني رها سو في إساني روان توكا سننزاتو بربادا ياد نتلقى حامي في قمتشو إساني جشورا إبساتو بربادا مانيني إلما نمات إيه نمني وللولي هنجيرو جشورا إلمو إساني جرو كنا اللي إسان هرارچو إساني هن أولي جشورا yoo abbaa argu haadha yoo argu abbaa akka jedhu kun beekamaadha. Maaltu sitti dhagahame jechuun keessan hin oolu jechuudha. Maaliif jechuudha namni tokko haga fe'ee wallolu maaliif wallole jechuun hin danda'amu. Arrabaa fi ilkaanuu wallolaatuma waliin jiraata jechuudha. Jireenya maatii keessatti dammoo jaarsaaf jaartii ta'anii jiraachuun challenge adda qabaa jechuudha. Isa keessatti obsa qabaachuun isa guddaa obsa qabaachuun jechuudha. Waa hundaafuu waan xiqqoof aaruu yookaan immoo waan xiqqoof dallanuu hin barbaachisu jechuudha. Waan san ta'eef araaramuun isaanii walitti deebi'uun isaanii hedduu na gammachiisee jira jechuudha. Maaliif gammaddee onaan jettan jechuudha. Wayita duraanii isaan laallu san YouTube isaan irratti baay'ee isaan daawwataa ture jechuudha. Haalli isaan walitti dabalaman achi booda haalli isaan jireenyi isaanii waliin jiraatu hedduu bareedaa ture jechuudha. Ilmi namaa garuu waan nama gammachiisu qofa ol baasa malee waan nama hin gammachiisne ol hin baasu jechuudha. Maaliif waan gaarii yoo argate ol baasaa waan gaarii yoo hin ta'in immoo achumatti ossee taa'anii jechuudha. Saniifuu namni hedduun gaafiitti ta'ee jira jechuudha. Maaliif jarrituun akkasitti wal jaalatti, akkasitti wal feetii, akkasitti miidiyaa irratti waa hedduu waliin godhaa turanii har'a dammoo wal dhabbiin isaanii maali? Namni wal jaalatu eega wal dhabee kun hoo akkamitti jiraata? Wanti jiru hedduu gaafii nama hedduuti jechuudha. Gaafiif deebii kan ammoo isaan deebisuu hin danda'anii akkaataa isaa jechuudha. Eega isaanii ani jaarsan barbaadu eega isaanii an jaartiin barbaadu ka jedhee taa'aa jiru meeqatu jira jechuudha. Maaliif garuu wanta isaan dabarsan namni biraa dabarsuu hin danda'u, wanta isaan obsanii dabarsan namni biraa obsee dabarsuu hin danda'u jechuudha. Maaliif yoo jenne hatta obboleeyyanuma keenya keessaa yoo argine takka gammaddee jiraatti, takka dammoo gammaddee hin jiraattu jechuudha. Saniif waan ta'eef waanuma miidiyaa kanarratti isaan gammadanii jiraataniif yookaan immoo galgala yoo lolan ganama dammoo ka'anii viidiyoo bareedaa waraaban jechuudha. Maaliif haalli ilmi namaa itti jiraatu waan akkas ta'eef jechuudha. Gammachuuf gaddi wal fudhataa waan deemuuf jechuudha. Saniifuu gaafa gadda isaanii asirratti baasuun xiqqoo isaanii ulfaata. Maaliif nama kanallee gadda kana barsiisuun barbaannu wanni ja'an waan sammuu isaanii keessa jiruuf wanta gaarii dammoo yoo argan ol baasanii namatti agarsiisan. Maaliif wanta gaarii san namni biraallee irraa haa baratu waan jiruuf jechuudha. Jiruu addunyaa kana keessatti addunyaa kana keessa guutuu jechuudha. Jaarsaaf jaartiin kan maallaqa qabaatee qabaachuu baatee duniyaa qabaatee hiyyeessa ta'ee dureessa ta'ee jechuudha. Namni osoo yaa'ii walitti hin godhin namni jiraatu hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee obsa qabaatuun dirqama jechuudha. Maaliif yoo obsa qabaatte bakka san darbitee bakka gaariitti mul'atuu dandeetta jechuudha. Irra ifama namaaf darbuun dirqama jechuudha. Namni tokko ni balleessa. Gaafa tokko wallaalee balleessa. Gaafa lammataa yookaan beekaa balleessa. Sadaffaa yookaan immoo sima aarsuuf ta'uu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee isa tokkoffaa irra darbitee fi isa lammataa irratti ilaaluun dirqama. Isa lammataa irra darbitee fi isa sadaffaa irratti ilaaluun dirqama jechuudha. Isaan garuu walirraa fagaatanii hagam akka wal barbaadan hagam immoo akka wal cinaa dhaabbatanii waan tokko walii gochuu danda'an waan sirriitti baranii jedhaniif walitti deebi'anii jechuudha. Saniifuu namni tokko
gaafa duraa walirraa fagaatee laalee chaalenjiin waliin jiraatuu fi chaalenjiin kophaa isaa jiraatu haala kamiin akka ta'e baree gaafa kaanii dhufee dhiifama si gaafata. Atis gaafa san dhiifama isaa san fudhattee yoo jette jireenya gaarii jiraachuu dandeettaa jechuudha. Ammallee Maagii fi Abdiin walitti deebi'anii jiran garuu gammachuu fuulduraatiif qabaachuu danda'an qabaachuu dhabuu danda'an garuu akka nama maatii tokkootitti walitti deebi'anii jiran. Walitti haa deebi'an wal lolanis wal jibbanis wal jaalatanis tun jireenya isaanii ta'ee garuu obsa yoo qabaatan waliin jiraachuu itti fufuu danda'an. Garuu yoo tokko obsa qabaachuu baate tokko yoo obsa qabaate tokko yoo obsa qabaachuu baate isa obsa hin qabne sanutu nama kaanillee akka inni obsa dhabu go'aa jechuudha. Saniifuu obsa godhachuun ilma namaa keessatti jireenya keessatti akkaan barbaachisaa akkaan wanta guddaa ta'ee inni barbaachisu obsaa jechuudha. Saniifuu yaanni isaanii kana fakkaata. Isaanillee ka ilmi isaanii kunoo gammadee jira jidduu isaanii fiigaa jira. Udda garuu isaan ol lolanii miidiyaarraa badanii daa'ima isaanillee innillee jechuudha kophaa isaanii yoo viidiyoo waraaban yookaan tiktook irra gadhiisanii gammachuun isaanii irraa hin mul'atu jechuudha. Jaarsaaf jaartiin immoo haga fe'e wal jaalachuullee haa baattu haga fe'e yaa'iillee waliin haa gootu garuu eega waliin jireenya eegalanii wal hiikanii baay'ee tokko miidhamanii jechuudha. Innillee isiillee jechuudha. Mush nama tokko qofa bichaatiin miti kan miidhamu jechuudha. Lachuu miidhaman. Waan akkas ta'eef waan akkanaa kanarraa Rabbiin isin haa eegu isinin jedha. Isaan immoo walitti deebi'uu isaaniitiif hedduu gammadee jira. Fuuldura jaalala isaanii itti jabeessanii Rabbi obsa kenneefi waliin akka jiraatan abdiin guddaan qaba jechuudha. Isaanii larallee waan hedduu barannee akka nullee itti fayyadamnu abdiin guddaan qaba. Isinin jedha isinillee warroonni jaarsa keessan hiiktan yookaan immoo hiriyaa keessan dhabdanii akkaataan isin wal dhabdaniin gargar ta'uu danda'a. Akka isaaniitti jiraachuu qaba. Jaarsa akka isiisan osoo naa kenne jaartii akka isiisan osoo naa kenne jettanii hin hawwina waan namaa jechuudha. Waan namaa hawwuun hin barbaachisu jechuudha. Gaafa immoo isaan wal lolan Wiyyaanillee akkanatti aadaa akkasii maarree jettanii diniin ofitti gadduu dandeettan waan ta'eef saniifuu amala keessan qabattanii deemuun dirqama jechuudha. Amalli Maaggii nama biraatiif hin kennamne amalli keessan immoo Maaggiidhaaf hin kennamne. Akkasumas warri dhiiraallee ka abdiidhaa kenname isiniif hin kennamne ka isinii kenname immoo abdiif hin kennamne jechuudha. Saniifuu hunduu akkuma bifa kennaa gargar taane amallaa fi jireenyi kennallee gargar ta'aa jechuudha. Akkas isinin jedha anis wanta kana wanta yaane dabarseef jira jechuudha. Maaliif maatii keessaniin akkaataa waliin jireenya keessanii kaa'isummatu beekaa jechuudha. Kongra waan walitti deebinataniif Maaggii fi Abdiin jireenya fuulduraa keessanii Rabbiin isiniif haa tolchuu isaaniin jechaa jechuudha. Warroonni jaarsa keessaniin wal dhabdan yookaan jaartii keessaniin wal dhabdan Rabbiin walitti isin haa deebisu. Jaalala nagaa, jaalala gaarii, jaalala mi'aawaa Rabbiin isiniif haa kennu jechuudha. Waa hundattuu wal kabajuun, wal jaalachuun, obsa wal qabaachuun ilma namaa keessatti inni guddaan isa kana jechuudha. Obsa wal qabaachuuf wal kabaju jechuudha. Miidiyaa irratti garuu ijoolleen tunniin takkaa waan hin taane walii jedhanii hin beekanii saniif walitti deebi'anii jechuudha. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Assalaamu alaykum rahmatullahi.